sababa saree tokko namoonni kumni 40 islaamummaa qabatanii isaan farra islaamaa qaanfatanii du'an inni badan inni barbada'anii dhugaan garuu ifa ba'im rasuuli caalaan galqii sallallahu alaihi wasallam dirriba kabajaman islaamummaanis ni habbatim rasuula xiqqeessuuf mana ba'ee kisara biyya lamaanii goonfatim sobnii fi dhimma qaballeessi kokkee qabamee du'ee dhugaan garuu lalisee firii buusim karoorri isaan rabbitti kafaranii fashalaa'ee inni kan rabbi garuu hojiitti kamee lalisim dubbichi akkanam bara 258 yookaan akka lakkoofsa ijraatitti ammoo bara 675 mootiin Hulaaguhaan jedhamu impaayera guddicha Mongooliyaa bulchaa ture. Mootichi Baagdaadiin weeraree musliimoota 10,000 lakkaa'amanis ajjeese. Kun ammoo ergamtoonni kiristaanaa biyya guddoo Mongooliyaa dabalatee biyyoota baay'ee keessatti akka amantaa isaanii lallabanii fi musliimoota kafarsiisuuf aggaammataniif karaa saaqe. Mootichi Mongool Hulaaguhaan kun walitti dhufeenya Mongoolii fi kiristaanota caalatti jabeessee musliimoota irratti wal ta'anii duuluuf jecha kiristaanota irraa haadha manaa tokko fuudhe. Gaaf tokko ijilli kiristaanota barichatti gurguddoo jedhamanii fi bebbeekamoo ta'an sagantaa hoogganaa guddaa Mongooliyaa kiristaanummaatti amantaa ofii jijjiirrateef qophaa'e irratti akka argamaniif affeerra taasifameef. Jilli kunis waamicha kana fudhachuudhaan gara Baagdaaditti qajeele. Baga kiristaanummaatti jedhamuun sagantaan guddaan hooggantoonni gurguddoon loltoonni yookaan wataadaroonnii fi hawaasni hedduun irratti argamu hoogganaa waraana Mongool kanaaf qophaa'e. Mootiin Mongool Hulaaguhaan saree adamsituu fi cimaa akkaan jaallatuuf akka mootummaa Mongooliyaatti baay'ee beekamaa ta'e tokko qaba ture. Mootichi sareen isaa kun akka waa adamsuudhaaf yookaan ala jiru eeguuf jecha bakka sagantaan kun itti qophaa'etti sarichi akka hidhamee taa'u ajaja dabarsee ajajni isaas hojiirra oolee sareenis bakkicha qabate. Uummanni gamaa gamana gara bakka sirna qophaa'e kanatti yaa'uu eegalee sagantaan jalqabe. Kiristaanota keessaa tokko hoogganaa Mongooliyaa gama amantaa isaanii kiristaanummaatti dhufe kanaan murtoo ogummaadhaan guutameedha. Baga gammad baga gara kiristaanummaatti dhufte erga jedhanii booda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arrabsu eegalem. Kaayyoon namicha kana islaamummaaf rasuula arrabsuun namoonni gara islaamummaatti akka hin dhufnee fi islaama jibban ture. Namichi maqaa rasuulaa waamee arrabsu itti fufe. Yeroo kana sareen adabsuudhaan beekamu sun namicha rasuula rabbiin filate. Caalaa ilmaan namaa maqaa balleessaa jiruu fi arrabsaa jiru kanatti ka'uu jalqabe. Sarichi baay'ee dheekkamee waan tureef bakka jiru irraa gara namicha kanaatti utaalee osoo inni fiigee baqatu sareen kun faana bu'ee namicha kakab godhee qabate. Yeroosuma namoonni itti yaa'anii saree kana namicha irraa baasanii garuu ammas namichi rasuula sallallahu alaihi wasallam arrabsu hin dhiifne. Itti fufee maqaa isaanii xureessuu waan barbaade jechuu jalqabe. Sareen qabamee hidhame ammas namicha qabuuf jedhe. Yeroo kana namoota saganticha irratti argaman keessaa tokko ol ka'ee sareen kun kan akkas dheekkameef an ati rasuula arrabsite jedheni. Namichi rasuula arrabsaa jiru kun garuu yaada namicha kanaa hin fudhanne. Lakki sababni sareen kun akkas ta'eef waan isa arrabseef miti. Ani yeroon dubbadhu harka koo raasaan dubbataa jira. Sarichi jagna cimaa waan ta'eef waan isatti bu'uuf yookaan isa rukutuuf jedhu itti fakkaannaan natti dheekkame malee abadan sababa ati amma jette kanaaf miti jedheni. Itti fufee rasuula arrabsuu ammas deebi'ee itti fufe namichi. Amma wanti ni gabni ta'e iyyeen kana ol garuu sarichi obsa tokkollee hin qabu ture. Finyoo yookaan ada isaan sila yeroo namichi irraa qaban ittiin isa hidhan kutuun sarichi utaalee morma isaa irra bu'ee qoonqoo isaa kute. Lubbuun kaafira rasuula arrabsaa tures battalumatti ba'e. Uummanni hedduun sagantaa kana qooda fudhataa jiru waan arge kanaan dinqame. Taatee arganis dhaga'anis hin beekne kanaan raajamani. Yeroosuma Mongoolonni 40,000 amantaa islaamummaa gara amantaa irratti uumamanii gara karaa dhugaa islaamummaatti deebi'anii akkana isaan dhugaa jallisan arras ta'ee bor gatii kaffaluun isaanii ifadha. Dhugaa jallattuu rabbiin tokkichi hin cal'isu. Allahan mootii tokkichi abbaa humnaati. Uumama isaa hunda akka fedhetti ajajuun qooda isaa qofadha. Rabbiin danda'aadhas. Sareessaa ta'u uumamni biroo waan ilmaan namaa dubbatu akka hin dhageenyetti nuti yaadnullee rabbiin garuu akka isaan dhagahanii fi deebii akkasis akka kennan godhee ifa baaseera. Sababa saree tokko kanaatiin namoota 40,000 gara diinii dhugaa gara milkiitti fide iyyeen rabbiin danda'aadha subhanahu wa ta'ala.